Ashamar Kafune daawwattootaa ordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa irraa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Useen Maddaatiin. Oduu kennaa guyyaa irraa keessatti oduulee jajjaboo biyya kennaa fi addunyaalessaa kan gama keessan dhiyeessuta. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo oduulee kennaa biyya keessaatiin Godina Arsii aanaa Colleetti hiriirri guddaan dallansuu Halleellaa masjida Al-Najjaashii irratti raawwatameen hawaasni musliimaa hiriira cimaa gaggeessaa ooleetii jira. Gama biraatiin ammotu Halleellaa Hidhattootin namni 70 ol ajjeefamuun biyya Naayijeriyaatti dhaga'ameetii jira. Oduu kennaa biraatiin immotu biyyi Iraan magaalaa Teheraaniif gabbisa yuuraaniyemii gara 20% guddisuuf jechuun ishii dhagahamuun addunyaatti yaaddoo biraa uumeetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni kennaa guyyaa irraa wal duraa duuban isiniif dhiyaatu kanneen birooti. Tamsaasa kenna idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaatiin argachuudhaaf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhatin YouTube channel kennaa subscribe godhadha jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Masjidni Al-Najjaashii kan naannoo Tigraayitti argamu Halleellaa meeshaalee waraanaa gurguddaatiin dhahamuu fi diddiigamuun isaa dhagahamuu wal qabatee karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatii fi akkasuma dhaabbileen mootummaatii fi miti mootummaa akkasuma hawaasa bal'aa uummattoota Itoophiyaa biratti qaaqaa fi akkasuma shokokiin guddaa dhageessaatii jira. Ummanni haala kanaan kan rifate Islaamaaf Kiristaanaa osoo hin jedhin wal bira bakka tokko sagalee isaa dhageessaatii jira. Keessumaayyuu karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatiin marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti barruuwwan kataban mootummaan waa'ee masjida magaalaa Al-Najjaashiitti argamu kana masjida maqaa mootii beekamaa Al-Najjaashiitiin mogga'e kana waan ta'een ibsa kennuu qabam jechuudhaan saazonni sheekonni aktivistoonni akkasuma hooggantoonni poolitikaa gaafataatii jiru. Akkasuma hawaasni godina Arsii aanaa Collees hiriira gaggeessuudhaan dhimma masjida Al-Najjaashii irratti raawwatameef mootummaan ibsa kennuuti qabam jechuudhaan ittuu dabaluudhaan immootu taate abbaa fedheeyyuu haa ta'u masjida Al-Najjaashii irratti raawwate kana balaaleffataniiti jiru. Masjidni Al-Najjaashii masjidoota Itoophiyaa keessatti umrii dheeraa qaban keessaa adda dureedha. Masjidni Al-Najjaashii masjida hangafaa fi kan umrii dheeraa qabuu fi waggaa 140 ol waggaa 1,400 ol kan lakkoofse yoo ta'u masjidni kun masjida duwwaa osoo hin tahin seenaa hambaa biyyattiin sun ittiin boontudha. Seenaan hambaan biyyattiin ittiin boontu kun immoo kan ummata Islaamaa qofa osoo hin tahin kan ummata Kiristaanaatii fi hordoftoota amantaa hundaati. Seenaan hambaa Itoophiyaa jedhamuun erga waamame namni hunduu kan ittiin boonuu fi kan itti of abdatudha. Akkuma Laallibalaa Faasilaadas fi bakkoota garagaraa hambaa Itoophiyaa ta'aniitiin yuuniskootti galmaanitti Najjaashilleen yuuniskootti galmaa'uudhaan hambaa biyyattii ta'eetii jira. Hambaan biyyattii kun sadarkaa kanatti waraanaan caccabuu isaatiin uummattoonni Itoophiyaa gadda guddaa itti dhagahame ibsa dhimmichas balaaleffataatii jiru. Hawaasni godina Arsii aanaa Collees dhimmicha bahuudhaan balaaleffateetii jira. Egaa mootummaan dhimma kanarratti ibsa ni kennama jedhameeti eegama waan ibsa mootummaas faana buunee kan isin biraan gennu ta'a. Odeeffannoo gama biraatiin Naayijeriyaatti Halleellaa hidhattootaan namoonni 70 ajjeefamuun gabaafame.
namootni hidhattoota fiinxaalessaa ta'uu akka hin oolle shakkaman Niijer keessatti gandoota lama haleeluun yoo xiqqaate namooti 70 tahan ajjeefaman. Ganda Itchoon Baangoo keessatti namoonni 49 yoo ajjeefaman 17 immoo madaaniiti jiru. Ganda Zaaroo Maadaree keessatti namoonni 30 ajjeefamaniiru. Gandooti kunneen lixa Niijer daangaa Maaliitti argamu. Yeroo dhiyootti asitti Afrikaa naannoo Sahileetti Halleellaan garee hidhattoota raawwatamu baay'atee mul'ataatii jira. Gaafa sanbataa Maalii keessatti loltoonni 2 jala ajjeefamu Firaansi himteetii jirti. Sa'aatii muraasa dura immoo gareen Alqaayidaa waliin hidhata qabu Halleellaa loltoota lameen duuba akka jiru himamaatii jira. Firaansi gamtaa biyyoota Afrikaa lixa Awurooppaa kan garee hidhate fiinxaalessa naannoo Saahel jiru loluuf dhaabbatee hoogganaa turte. Haa ta'u malee naannicha hooggaraa sababbii sabummaa ka'uun saamicha daddabarsaa seeran alaa namootaa fi baala sammuu si'eessuun dhiibbaan irra gaha. Halleellaa gaafa sanbataa mudate ministeerri dhimma keessaa Niijer Alkaachee Alhaada naannichatti loltoonni garas ergamuu himaniiti jiru. Haa ta'u malee Alhaadaan namootni meeqa akka miidhaman hin ibsine ture. Qondaaltonni naannichaa namoonni baay'ee ajjeefamu AFP'tti himaniiti jiru. Gaazexeessonni naannichaa ammoo namoonni 50 ta'an ajjeefamuu himu. Namoonni Niijer Tilaabeerii jedhamu kan gandoota kanneen keessatti argaman daangaa biyyoota sadii Niijer, Maalii fi Burkina Faasoo daangessu jedhe. Waggaa dhihoo asitti Halleellaan baay'ee keessatti mudata. Halleellaan hidhattoota kana hambisuuf yaalii taasifamuun dhoqdhoqqee geejjibaaf fayyadamuun dhorkameera. Yeroo baay'ee Halleellaan konkolaatota irratti banama gatii ta'eefi naannoleen Naayijeeriyaa irraas Halleellaan irra gaha. Baatii darbee miseensonni Boko Haram naannoo kibba bahaa Niijer Difaat namoota 27 ajjeesaniiti jiru. Halleellaa amma Tilebeeritti qaqqabe yeroo Niijer filannoo biyyaalessaa gaggeessaa jirtuttidha jedhame. Pirezidaantiin Muhammadu Isfaanusi marroo lamaaf waggaa 5 ergaa bulchanii booda bu'uuf jiru. Qondaaltonni filannoo akka jedhanitti bu'aa filannoo yeroof baheen miseensi paartii biyya hoogganu Muhammad Bazoom akka dursaa jiran himaniiti jiru. Gurraandhaan 21 ammoo marsaa lammataaf sagaleen kennameetii jira. Oduu kennaa gama ibiin ammootu Nikularaa Iraanii walqabatee Teheraan gabbisa yuuraaniyeemii gara parsantii 20tti guddisuuf jedhe UN'n. Iraan gabbisa yuuraaniyeemii gara parsantii 20tti ol guddisuuf ta'uu qaamni UN dhimma Atomic hordofuu beeksise. Kunis waliigaltee Nikularaa idil addunyaa haalaan kan cabseedha jedheen. Iraan kana yoo gootellee boombii hojjechuuf ammallee parsantii 90 kan ishee hafu ta'us akka waliigaltee bara 2015 taasifameetti biyyattiin gabbisa yuuraaniyeemii parsantii 4 gadi gochuu qabdi jedhame. Iraan waliigaltee kana cabsuu kan eegalte wayita Trump aangoo qabachuun US waliigalticha keessaa baasanii biyyattirraa qoqqobbii cimaa kaa'uu erga eegalanii boodaadha. Haa ta'u malee United Kingdom, Faransaay, Jarman, Raashiyaa fi Chaayinaan waliigaltichi ni haareffama jedhanii abdatu. Iraan maal kan ulfattee jirti? Wanti jedhu yoo gaafii kan isinitti ta'u taate ejeensiin anniisaa atomikii Iraan warshaa Fordoo boba'aa qulqulleessuuf gaarreen keessatti ijaarame keessatti yuuraaniyeemii parsantii 20 qulqulleessuuf akka karoorsitee beeksiftee jirti jedhama. Ejensii dabaluun hojiin kun yoom akka eegalu garuu xalayaan ejensichatti barraa'ee hin mul'isu jedhe. Iraan waliigaltee parsantii 3.67 qofaa jedhu bara 2019tti cabsitus yeroo sanaa kaasee hojiin yuuraaniyeemii gabbisuu ishee parsantii 4.5 irraa osoo hin geeddaramin ture. Haa ta'u malee ajjeefamuu saayintistii Nikularaa cimaa biyyattii Mooshaan Fardizde hordofuun seerri haaraan paarlamaa Iraaniin ji'a darbe keessaa ba'e
parsantii 20 akka ga'u dirqisiisa. Labsichi akka jedhutti boba'aa fi seektaroota faayinaansii biyyattii irratti qoqqobbiin kaa'ame baatii 2 keessatti hin salphatu taanaan biyyattiin gabbisa yuuraaniyeemii gara parsantii 20tti akka guddistu mootummaa gaafata. Akkasumas to'attoonni UN bakkeen nikulaaraa itti dagaagu Naataanzii Fordoo keessa akka hin seenne dhorka. Yuuraaniyeemiin gabbate maalidha? Yuuraaniyeemiin sadarkaa humna gadi aanaa parsantii 3 hanga 5 gabbate boba'aa oomishuuf kan oolu ta'uu danda'a. Kan haalaan gabbate ammoo parsantii 20 fi isaa ol kan humna qabu yoo ta'u reaaktaroota ittiin qorachuuf kan ooludha. Kun boombii hojjechuuf oolu garuu parsantii 90 ol kuufama humna qabudha. Akka namoonni dhimma kana hordofan jedhanitti Iraan humna gabbisaa dabaluun biyyattiin yeroo itti boombii nikulaaraa oomishuuf itti dandeessu as dhiyeessa. Iraan sagantaa nikulaaraa kiyyaa guutumaan guututti haajaa nageenyaaf qofaadha jetti. Haa ta'u malee gamtaa Awurooppaa USA fi UN shakkii Iraan boombii nikulaaraa oomishuutti jirti jedhuun bara 2010 keessa qoqqobbii irra kaanii turan. Waliigalteen bara 2015 keessa Chaayinaa, Faransaay, Jarman, Raashiyaa, UK fi USA waliin mallattaa'ee biyyattii sagantaa ishee karaa ifaa ta'een to'annoof yoo dhiyeessite qoqqobbii irraa salphisuun yaadameeti ture. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin deebineen gola garuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.